Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an sun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra hanga sagantaa kanatti hojii turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina akkallatti mangar mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba birriin Itoophiyaa mallaqa dadhabaa addunyaa ta'uun ramadamee jira mallaqa dadhabaa addunyaa irra sadarkaa sadaffaa irra jira biyya lama qofatu isa dursa. Kana jechuun diinagdeen biyyatti dadhabaa dhufu kan agarsiisu yoo ta'u garuu faallaa kana mootummaan biyyatti biyyi jijjiirama diinagdee guddaa agarsiisaa jiraachuu himaa jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwadheen injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaattillee maaltu jedhame ka jedhu qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin jilli ajajaa waraana ol aanaa Liibiyaatiin durfamu tokko balaa xayyaaraa dhaqqabeen lubbuu isaanii dhabanii jiru. Balaa xayyaaraa dhaqqabe kanaan warroota lubbuu dhabanii fi Liibiyaan gadda ibsattee jirti akkasumas labsii gaddaa labsitee jirti guutuu isaa isin biraan gaha. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Birriin Itoophiyaa humni bittaa isa baay'ee dadhabaa ta'uudhaan mallaqni Itoophiyaa mallaqa dadhabaa addunyaa isa sadaffaa ta'uudhaan galmaahee jira. Birriin Itoophiyaa mallaqa Biraaziilii fi Tarkii qofa caaluudhaan akka addunyaatti mallaqa dadhabaa addunyaa sadarkaa sadaffaa irra jiru ta'uudhaan galmaahuu Biluumbarg gabaasee jira. Kan nama ajaa'ibu immoo poolisii yookaan istiraateejiin Itoophiyaan qabatte olola eda'uu olola injifannoodha jechuudhaan olola hin jirre yeroo garagaraatti yeroo ifoomsanii fi yeroo uummataa fi gabaasan dhaanfatuu dhabuu isaaniiti. Diinagdee biyyattiitti wal qabate yeroo garagaraatti gabaasni dhiyaataa ture jijjiiramni guddaa fi kan ajaa'iba ta'e kan miirakil ta'e kan warri funyaan gaggabaabaa fuunfatuu hin dandeenye kan warra funyaan dheeraa malee jechuudhaan haala baacotiin himamaa kan ture jijjiirama uumame isaa warra jijjiirama kana himaa jiru malee qaamni biraa arguu kan hin dandeenye jijjiiramni galmaa'e kan akka sirnoota dabranii kan lakkoofsaa osoo hin taane qabatama jiruu fi haala adda ta'een kan galmaa'e ta'uu himamaa turus akkasumas biyyattiin bara 2036tti diinagdeen isii akka Afrikaatti tokkoffaadha ta'a jechuudhaan yeroo himamaa jirutti dhaabbileen idil addunyaa kan diinagdee biyyoota addunyaa hordofan diinagdeen Itoophiyaa haalaan dadhabuu fi birriin Itoophiyaa homallee bituu kan hin dandeenye mallaqa dadhabaa addunyaa ta'uudhaan galmaa'uu gabaafamee jira. Walumaa galatti akka Biluumbarg gabaasetti birriin Itoophiyaa humni bittaa isaa dadhabaa dhufuudhaan bara kana birriin Itoophiyaa humni bittaa isaa doolaara Ameerikaatiin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 15 gadi bu'uun isaa ifoomee jira. Oduun inni itti aanu kibba Oromiyaa godina Boorana Baha aanaalee garaagaraa irratti humni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee seenuudhaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwateen miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuu jiraattonni himanii jiru. Humna guddaa qindaa'aa fi akkasumas meeshaalee gurguddaa hanga funyaanii hidhatuun daangaa Oromiyaa ce'ee namoota nagaa irratti haleellaa raawwate kana uummanni ofirraa qolatee jira. Uummanni tarkaanfii fudhateen yookaan tarkaanfii qolannaa taasiseen qolatuu qofa osoo hin taane ga'umsaan duubatti deebisuu yookaan ofirraa deebisuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Ta'ullee humni guddaan hanga funyaanii hidhate kun deeggarsa mootummaa naannoo Somaaleetiin gara naannoo Oromiyaatti ergame tarkaanfii yeroo fudhatuu fi miidhaa dhaqqabsiisu gama mootummaa naannoo Oromiyaatti humni kun badii lubbuutii fi qabeenyaa osoo hin dhaqqabsiisin qolatuuf yookaan ofirraa dhaabuuf wanti taasifame hin jiru. Miidhaa qaama lubbuu fi akkasumas qabeenya uummata irratti dhaqqabe qolatuuf gama mootummaatti gargaarsi hin taasifamne inumaayyuu gama mootummaatti caasaaleen mootummaa haguuggii raawwatuun uummata irratti haleellaan akka raawwatamu akkasumas miidhaan akka dhaqqabu taasisaa turan jechuudhaan jiraattonni komatanii jiru. Ammas qophiin gama kaan irraa taasifamaa jiru humni guddaan qindaa'aa fi akkasumas meeshaalee waraanaa gurguddaa hanga funyaanii hidhate haleellaa marsaa biroo raawwatuu fi qophaa'aa waan jiruuf mootummaan naannoo Oromiyaa qophii haleellaa marsaa birootiif taasifamaa jiru kana dura dhaabbatu akka qabu akkasumas haleellaan uummata nagaa irratti daangaa ce'uudhaan humnoota naannoo birootiin raawwatamaa jiru kana akka dhaabsisu gaafatanii jiru.
Jiraattonni yaada dhiyeessaniin mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo baay'ee humnoonni ollaa daangaa Oromiyaa ce'uudhaan haleellaa uummata nagaa irratti yeroo raawwatan cal'isee ilaalaa ture. Cal'isee ilaaluu kana dhiisee haleellaa uummata nagaa irratti raawwatamu kana akka qolatu akkasumas immoo haleellaa kana waaraadhaan akka dhaabsisu yeroo garaagaraa gaafiin dhiyaataa fi turus mootummaan naannoo Oromiyaa haleellaa raawwatamus dhaabsisuu hin dandeenye, furmaatas kaa'uu hin dandeenye. Mootummaan uummata ittisu yookaan immoo uummanni akka of ittisu taasisuu qaba jechuudhaan yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Tibbana zoonii giddugala lixa shaggarii fi kaaba shawaatti bakkoota garaagaraatti yookaan aanaalee garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma kanaan har'as barraaqan lixa shaggar aanaa Abuuna Gindabaratitti tarkaanfii fudhateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu kan beeksise yoo ta'u, tibbana fufteedhaan aanaa Abuuna Gindabaratitti haleellaa humnoota mootummaa irratti guyyoota garaagaraatti raawwataa tureen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Tarkaanfii har'a barraaqan humnoota mootummaa irratti fudhateen kaadiroota, kaabinoota, caasaa mootummaatii fi humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe kan jedhe yoo ta'u, kaadiroonni hedduunis addunyaa kanarraa godaananii hedduunis booji'amuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kaadirootaa fi kaabinoota ganda Gaagotii fi akkasumas ganda Qarree Ceekaa jedhaman hedduun harka waraana bilisummaa Oromoo galuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Warroota godaanan keessaa basaastuun tokko inni baay'ee ijibaachisaa fi miidhaa garaagaraa dargaggootaa fi namoota garaagaraa irratti yeroo dheeraaf raawwachiisaa turee fi kana duras waggaa 3 dura waraana bilisummaa Oromootiin booji'amee barnoonni kennamee fi gara qe'ee isaatiitti kan gaggeeffame yoo ta'u, har'as deebi'ee dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf opereeshinii gaggeessaa ture irratti gara hin deebinetti ergame jedhamee jira. Tibbana fufteedhaan aanaa Abuuna Gindabaratitti tarkaanfii fudhataa kan ture yoo ta'u, guyyaa kaleessaa Muddee 23,2025 achuma aanaa Abuuna Gindabarati ganda Gidiree jedhamutti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa 7 harkaan qabee tokko immoo addunyaa kanarraa godaansisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa tokko dura achuma aanaa Abuuna Gindabarati ganda Bakkee Fayyinee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen humnoota mootummaa 8 addunyaa kanarraa battalumatti godaansisuun 11 madeessuun meeshaalee waraanaa isaanis irraa hiikkatu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Meeshaaleen hiikkate AKM 2, SKS 2 akkasumas meeshaalee waraanaa biroos hiikkatu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haaluma wal fakkaatuun tibbana achuma lixa shaggar aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhataa tureen miidhaa dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan aanaa Amboo bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwataa kan ture yoo ta'u, aanaa Amboo ganda Haroo Tiroo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti gaafa muddee 21,2025 raawwateen loltoota mootummaa 7 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 9 madeessee AKM 5 fi meeshaa waraanaa biroos irraa hiikkatu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Akkasumas guyyaa kaleessa achuma zoonii giddugala kaaba shawaa aanaa warra jaarsotti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argatu odeeffannoon achirraa nu gahee jira. Guyyaa kaleessa aanaa warra jaarsoo ganda Faajii Ejiree jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa maqaa opereeshinii jedhuun bobbaatee waraana bilisummaa Oromoo barbaaddee itti dhayxe irratti fudhateen loltoota mootummaa 4 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisu 3 madeesse. Kan hafan immoo baqachiisuun gara irraa dhuftetti deebisuun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo irratti argatu odeeffannoon gamasirraa nu gahee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaatee yeroo garaagaraatti sababa garaagaraa uumuudhaan hawaasa nagaa irratti reebicha akkasumas saamichaa fi gidiraa garaagaraa raawwataa turan irratti kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun opereeshinii gaggeessina jettee bobbaatee irratti bakkoota garaagaraatti haxxee hidhuudhaan miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisaa turee jira. Bakka tokkotti isaan konkolaataa 3 socho'aa turan gara biraatittis isaan konkolaataa 2 socho'aa turan haxxeetti hidhuudhaan hedduu isaanii hojiin ala taasisuu odeeffannoo yeroo garaagaraatitti isiniin geennee turre. Irra guddaa yeroo ammaa kana lixa Oromiyaa fi giddugala Oromiyaatti uummata irratti miidhaan guddaan akka raawwatamu humnoota mootummaa masakuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiran warroota jaalsanyiifaa wajjin harka kennatan jechuudhaan odeeffannoon gamasirraa bahe ibsee jira. Kalee galgala lixa Wallaggaa aanaa Beegii ganda Laaloo Nooraa jedhamutti isaan akkasii irratti waraanni bilisummaa Oromoo
itti seenuudhaan tarkaanfii irratti fudhatuun adaba itti godhe jedhee jira. Tarkaanfii irratti fudhateenis miidhaa qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhatuun miidhaa dhaqqabsiisee injifannoo argatu beeksisee jira. Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti humnoota mootummaa maqaa opereeshinii jedhuun konkolaataa fi lafoon socho'aa turte irratti haleellaa raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti isin hin geenna. Bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan wal qabate gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummaan opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa balleessuuf gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu fi opereeshiniin inni gaggeessaa jirus waraana bilisummaa Oromootiin dura dhaabbatamaa jiraachuun cimee itti fufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun inni biraa loltoonni mootummaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Har'as loltoonni mootummaa hedduun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kanneen gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan keessaa inni viidiyoo irratti argitan kun tokko yoo ta'u hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Oduu biyya alaatiin ajajaa waraana Liibiyaatii fi namoonni biroo balaa xayyaaratti lubbuu isaanii dhabuun gabaafamee jira. Ajajaa waraana Liibiyaa Muhammad Ali Ahmad Al-Hadaadii fi namoonni 4 kibxata halkan Tarkii yookaan Tarkiyyatti balaa xayyaaraa mudateen lubbuun isaanii dabruun gabaafamee jira. Balaa xayyaaraa Tarkiitti dhaqqabeen qondaalonni biyyattii ol'aanoon kunneen balaa xayyaaraa Tarkiitti dhaqqabeen qondaalonni ol'aanoon biyyattii kun lubbuu isaanii dhabuu ministeerri muummee biyyattii Abdul Hamid Dheeyibaa mirkaneessanii jiru. To'attoonni tiraafika qilleensaa Tarkiyyee jiila Liibiyaa Ankaraa daawwachuudhaan gara biyyattiitti deebi'aa jiru. Walqunnamtiin isaanii adda citu qondaalonni Liibiyaa himanii jiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyya Tarkiyyee Yaasir Guleer miseensota jiila kanaa waliin ta'uudhaan hoogganaa waraana Liibiyaa Muhammad Ali Ahmad Al-Hadaad waliin Ankaraatti mari'atu himee jira. Ministeerri muummee Liibiyaa ibsa fuula feesbuuka isaa irratti kenneen balaan gaddisiisan kun kan mudate yeroo jilli Liibiyaa daawwannaa ofiisa Ankaraa irraa deebi'aa jirutti jechuudhaan Liibiyaaf immoo kasaaraa guddaadha jechuun ibsee jira. Qondaalli Liibiyaa tokko immoo akka jedhetti rakkoo teeknikaa mudateen gara walakkaa sa'aatiif qunnamtiin balallii xayyaaraa waliin ture guutumaan guututti dhaabbatee ture jechuudhaan AP24 beeksisee jira. Dhumarratti biyyattiin labsii gaddaa guyyoota 3f labsitee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamoot hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi isiniif haa baay'atu nagatti nu turan hawwi kenna nagatti nu tura.